Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa mee arraan tana viidiyoo asii ol jirtu tana dhaggeeffannee walitti deebinaa. Hundi nyaata bareechuu irratti xiyyeeffatu caala suuraalee gootota Oromoo lubbuun dabranii tarreessuu irratti maaliif xiyyeeffatan? Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya viidiyoo dhaggeeffattanii walitti deebinee jirra. Egaa obboleessi keenya akkuma beekamu yaadota tokko kaasee yaadota isaa keessatti hanqinni jechootaatii fi akkaataan inni itti fayyadame dogongora ta'us qabxiilee babbareedduu irraa barachuu qabnu kaasee jira jeetiin amana. Kanaafuu daldala keenya keessatti gartee xiyyeeffannoon keenya maamila keenya gartee satisfaakshinii isaa maamila haarawaa fiduu osoo hin taane maamilli tokko dhuguma suuraalee gartee wareegamtoota qabaachuun mana keenya keessattis bikkoota adda addaatti maalii fi isaan nuuf jecha wareegaman waan ta'eef suuraan isaanii jiraachuun rakkina jechuu miti. Garuu wantoonni kun akka customer attractionittis namni daldala keenyaa fi kan sababa biraatillee akka adda baafatullee ni godha akkasuma misleadis godhuu danda'a. Garuu qabxiin as biratti nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu qabxii guddaan maamiloota keenya daldala keessatti maamila attract godhuu qofa osoo hin taane maamila retain godhuu yookaan harkisuu qofa osoo hin taane maamila san tursiisuu akkasumas maamila san erga tursiifne booda gartee maamilli keenya kun ambaasaadara nuuf tahee tajaajila gaarii gartee akkasumas oomisha gaarii waan nuti dhiheessinuuf sun gaarii hoggaa tahee hiriyoota isaa akkasumas namoota biraa kan dabalataa nuuf fidaa deema jechuudha. Kanaafuu bu'uurri daldala keenyaa maamiloota keenya waan ta'eef xiyyeeffannoon keenya guddaan maamila keenya tajaajiluu kan immoo maamila keenya amaloota adda addaa qaban fedhii adda addaa qaban akkaataa fedhii isaaniitiin maamila kana itti dhiheenyaan tajaajiluutu daldala keenya babal'isa jechuudha. Maaliif akkuma warri soddaa kun ja'anii malka xifuun basa miidhaggafuu akka ja'an san akka nurraan taane jechuu daldala keenya keessatti xiyyeeffannoon keenya maamila keenya kabajuu tajaajiluu gartee yaadarraa fudhachuu maamilarraa yaada fudhachuun babal'ina daldala keetiitiif akka murteessaadha. Kanaafuu yaada obboleessa keenyarraa waan gaggaarii fudhannee kaan immoo gartee dhiisuudhaan namoonni daldala qabnu hundinuu daldala keenya keessatti haala kanaan ifaa laalluun ja'a horii formaatan dhabeena nagayaan naa tura.